bultiin isaanii bultii gaarii yaani waa'ee kan godhaa. gurbaan afurii fuudhuu danda'a. Gurbaan oye. Itti fufii yaada kee. Yaani kanuma yaani jiru kanuma nu dhageeffadhu ijoolleen si komandoo si jammar takka fuunee hin beeknu si jammar dhageeffadhu ibsishaa qofa irratti xiyyeeffannoon godhina isinii galee gurbaan haga afurii fuudhuu danda'a shari'aa biran tarin malee takka fuudhe amma lammaffaan maakiidha achi boodallee itti akkattalu jechuudha haga afurii sirni jiru kanuma wanni biraan jiru warri hin fuune jettan isin hin galchu isin hin beektan wanni isin beektan tokko illaan hin jiru girgirri dhaabaa isin hin jedhaan kanuma. Okay akkana qawwee laal sanyii waaqoo guutuu ijoollee kana amma dhageeffadhu bulloo walumaa galatti maakiin dabalata mucaan kun itti heerumuu qabdi jettaniiti. Itti heerumuu qabdi jechuun fedha isaati maakii yeroo waliin dabarsee jira fataa waliin jedhee jira fooloo ittiin argatee jira agartee fayyadamee jira isaan lachuu fayyadamanii jiran galee kana dubbiin jiru kana fooloo walirraa argatanii jiran isin illee fayyadamteerti miidiyaa ittiin guddifatanii jiran beekamtii fi jaalala uummata biratti ittiin argatanii jiran sigala. Garuu shamarran si wanni jiru kana kanaafiyyuu amma gurbaan warqiidha agartee akka baaleetti osoo hin ta'in gurbaan akka Itoophiyaatti sigala akka Itoophiyaatti sigalee gurbaan ittiin jiru raapparaa gurbaan agartee nama yaada qabu nama agartee ittiin bakka hin jiraa miti inda Itoophiyaano kanaafiyyuu afuruu itti xiqqaatti jiran afuruu higgabbawan. Afurii miti kutaa kudha tokko keessa takka ila gurraratti takka kutaa kudha takkitti jalatti hafuun qabdu mucaa kana. Haa horatu inni horata ammallee. Okay shamarran baay'ee fi shamarran hargee tokko. Kana isiniin jala galli kimsa. Shamarran hargee baay'ee barbaada. Shamarran hargee fi shamarran baay'ee. Shamarran hargee gumaa kafalachuu qabnaa intalli teenan heerumtuu. Nuti yookaan akkasumatti naannoo ibsaa kennetti gurguraa ogeeyya tantaate lakkoofsa tokko barreessa singalcha. Yaa unu argee shamarran baay'ee barbaada. Shamarran yaada namni haasaa jiru kun eenyu namni haasaa jiru kun curulleedha wanaa biraati gumaa kafalachuu qabna ka jiru kun eenyu inni. Ana curulleedha. Gumaan kafalamu maali gumaan kafalamu wayituu hin jiru siigalee gurbaan amma fuudhuudhaaf akkasitti kafalachuu qabna yoo kajalan taate kayaara isaanii irraa fuuna qoykaati bulloo. Yaa tabiraatiin hin danda'amee. Okay. Ila darargee koo galcha argee jira ko. Argee to yolla argee galchi. Dhiiras ta'ee shamara saa ta'u. Argee dame. Ai shamara ai warra abiyyo. Shamara warra abiyyo. Amma nu asitti ka barbaannu nama oduu kijiba olii godhoof osoo hin ta'in nama da'waa nutti godhu osoo hin ta'in nama ibsaaf gammadu nama baga fuudhe jedhu agartee nama akkasii feena. Kana ni kan barbaadu bakka kuloo laataa jira yaani gebullo. Wazi Ibrahim barbaadu nuti amma naal sigale gaddaa fi wazi barbaadu. Gaddaa yoo barbaadani. Wazi Ibrahim gachiti ganniti maaki da walaati gadda si baga rabbiini sigale si of volche yaani chlorix irra. Akkan. Karma. Assalamu gara ibsaati mootu kuno innu jedhee jira boo fuute jaanii jennaan kuno isina baruu didde. Yoo kijiba te tara boo kuno isini. Argee si galchi argee miti si no tashemni rubo fira qabtin. Koya Irko dubat Irkon ki yarabu magar dubat. Assalamu alaikum jenjara. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Argee miti boss gale. Koy me. This koy do. Irko dubat. Wala kamur kodiyan tamo. Ati yaada kanarratti maal jetta Irko dhageeffadhu atama fokko tokko faaratti kagaafee siif qabnu ibsi shaan fuudhuutti gammadde moo itti gaddite? Lachuu argeera lachuu fuudhuu sattiin gammada malee ittiin gadda. Tambara gara dubbatti warra baay'eeti. Inni bal'inaa isaa waliin fayyamnaan nuti maaltu nu galchama. Kala sin kala. Okay. Ada kan arge takatto so amman sirratti fuudhee yamta. Yaani dooni fadhinna abbaa lameen irraa dhufte maal nu galchama nu jennu. Jaalala lameen jirtu. Ati rooroom ati maakii jibbaa qabdu duraanii yubbuu hirko. Maakii jibbaa qabdi. Irraa arge irraa falmachuu qabdan intalatee. Yaana. Olgalcha abboota biraallee arge. Achi booda baalii yoo galcha ijoollee jaalala addunyaa boojita baali. Olgalchi. Jinni shaytaana dhufanii kun argeedha. Isaanii warri jinnitti leeru. Aboo jirana. Aboo jirana angaarra kamata kaawaarinki mana keessatti fidumaan galchina.
Anggarra kama takko tu warin ki mana Jinni kesan. ka biradi se bar kol kolo. Jinni biradi se. Abo anami muja ko kana gireshin bo ilmi bali yoda. Baga intala khabajak abdu tatak kama na gadin bain. Kada kan salamin baga warabul khaba. Barbo tana mila de mu afallu ga gafanu tikkana jannu. Kijiba setanka. Ayye isho baga gadite yanjana mo makitenya ko kana gireshin. Ana la. Wani tibi. Ana la. Amma tullan me lali ati afanu masi isin bar satami sagolte te farjin afam mi yo isi bira dabatu tana lali afam ma kilali afan namni idi wonni beytun idin akai harretti ka uga garar ate namatu kisingi wodi amma sallali me mi yo sani idin situn akka afan ke tollo koda wanda Jolle warra abbiyo moti kama jinni atu wal wakala ti jolle warra abbiyo shani jolle warra abbiyo moti ko ta ko takati bolis khiya jalate jibite maltat marata kana dubbina baagi moti ko takka wai Jerry barbare dinas rabbi na kadnefi. Dapat rabbi na kadnefi. Me dirti sani kumati bare dulali me. Wallahi me dalumma munalizam fete takite sa bare duri jirti. Injirtu. Injirtu. Ugar rabbi sin injirtu. Bar mucada ke manu ba oromo tra kagacam bare farangi ti maje tim beita. Shahrukh Khan oromo jeti Shahrukh Khan Ethiopia jeti wallahi. Shahrukh Khan Ethiopia jeti muca. Abo Shahrukh Khan Ethiopia. Me tikre nama kanan kab duta ka jara ge fada. Kumbar badas mara bi wara bali joti khanne bar. Mata bali jabu kana bar buwa badas khanne. Aku Ethiopia tinggiru bar. Baramma Tigray kaisa namni kanan jiru. Somali kaisa namni kanan jiru. Amara kaisa namni kanan jiru. Amma te dia bro kita kan bare dai sa bare jani. Awo te dia bro dikana lawanta. Aku Afrika tinggal kun sila barafa makaba. Duga sini. E bar durani pada Akka Shahrukh Khan ti akka Michael Jackson ti barang dia ucapan lu makara wajal di akka Michael Jackson ti barang akka Michael Jackson ti yero danas. Michael Jackson malah itu bar yero siru. Amma kana daga fada dugumatti namni dibab sadom saden kun masyaallah rabbi jahamara qabu rabbo jajira jan maki tenya duranu jalo enyi takane ya rabbi abdu satti hayrumtu ara abdu se sibira jira daga fado abdu se kabaddu Cukuti oromo. Awo abdu dari kama tu jenne Fati amal jetten yo abarti arafat mo fati yo abarti sikate bala abdu se nama sikatu mbe ku jenne. Body si bare arge amar ge jinni amar ge anila amma jar sama kito daga daga fada jar sama kito nya to tinggal tenya misamo amma chululle chululle amma warri michayo tanarat tambiralle fudu qabajettan amma dura isal lama wali galu qaban beta bisarama mira kessa jira me akisi tammate agartala mira cima kessa jira duga rabbi ifsa sura gize kaw akkanatti mira kessa gale nama jisu foto ka yargite beta amma takka injiru takka ga takka duga rabbi mira Sagale dage fadu jinni sagale kada dage fadu bar so bas ya umani sagale kada dage fadu jinni koy dage fadu dage fadu mau sih was banjaru do Amani timbe kasa ibsani futi isa dogoma himi me yo futi posti anna watrasi podashi posti sigona yo futi ganu timi ati mali vakat turte ba ila amma mane hujirta dage Syakiti wallahi bila rabbu manu Beta jibar kalbi jala tala ne kasare no tidak ge fada akar ge kasare ge fada akar ge te matanu dame makanu bade Abbo karal getti mita koromoti makan nubade shuguti jenne tala makati gone kalesa ya kiama dini jin kalesa naftanya si ragata tu suna mama shuguti oromo miti kuno matan cabe yo sing getti dokam jenne me amma mi akau mati naftanya fraror gram la yo shugutum ma ni video di ko la ko de metin ko re ya oromo shuguti ba lela gabba jetti barawar karat tante wallahi amana marat terke kalesa beta is kici bajete di brother biate beta dengada Lera aga budget mal mo shuguti yegas bora ega posti kan arge bora yaran Allah tumne njede ci bora dikanne njede barane tu ye makasar panne olle akuma sal panne olle jinni meta ko oro tamma amma dage fada kana mata ko garu akal ma arge ko wani nanju dage fad wani nanju ega mi ci yo tanalle fude ira afura yeme sharia mo ina yemne ka sharia islam yo yane ma ke tenyalle rabbi isinu me sota dayal man bali yura rabbi isinu me khaguya ke amayo man tanurati isina da ibsa kana di barra goda akenni furu goda da makanu goda abule yinki awon ko sare na rabbi jara
Ijoolleen baaliyyoo ol ergadhaa kun yoo sagalee ta'uu barbaadanii mucaan kun ilma Harargeeti jinni yoo beektan hin beektan. Deemite akkaawuntii kee guddaan kottu illee maali kan dukkanaadhaan deemtu kun. Akkaawuntii reeflee ifirri jirtu seen hin kottuun. Dhageeffadha. Kottu seen boonaa baale. Ijoollee baale ol galchina kooya. Kottu seen. Ijoolleen baala isitti dhiyaata sagalee taatanii fi mucattii tun akka Oromootti nu cabna akka diinatu nu arrabsa waan ta'eef diinatu nu salphisa isin galee kanaafiyyuu kalaas gurullee kiyya sagalee taa fi anillee nin dhufaa akkaanti biraatiin nin dhufaa kalaas okay dubbadu namni biraa akkana kun akkana jenne nutis wani nu jenne maal beekta akka san durallee numatu makaatti godhe beekteen tana kan amma moo deebine numa yeroo takka mataa isii gacabsine xiqqoo isii beekte shukutii Oromoo jiran Oromoon akkana wal goote nun jedhan Amaara nutti gammada baay'isawee kanaafu jecha harka dhibba keessaa agartee muraasa wayii sadaffaallee artaatu arfaffaallee akka godhatu barbaanna manu akka nama tokkootti ta'ani kana yaadni kiyya. Okay, dikkoo haasaa amee sagalee na bira jiraati motorooyiiti ka'uu deema. Innaa akkasi amma wanni nu jennu irra guddoo wanni nu jennu mucattii tana rabbii garaa laaffisee fiitiin akka yookiin lammaffaa maakii dabalatu. Akkana kan wanti isaa guddaa qabdanaa biraawul. Sini galee kan du'aayii godhaa fi maakiidha. Yoo dhugaa jaalalaa beektan malee hin fuunee minaamini dhiisa amma. Gurbichi fuudheera fuudhe. Taawwa kennuu. Innaa yoo isiin tun garaa laaftee ibsaadhaan walii galaniitiin maakii dabalate. Wanni isirraa feen jiru jedha akka nama tokkootitti isiif gammada. Dhugaan isin jedha. Innaa isirrallee wanni bu'u tokko hin jiru maakiin nama caalteet dirqama tokkoffaa isii fuudhuun qaban. Kan isaan maltu tanaan akka nama tokkootti kan jedhu. Sababbiin isaa mucattii tana mee hijaabuma isiin uffatte laala ila akkuma isiin godhattu qaanii qabdi bar. La suurama keessatti gaafa laaltan mee qaanii qabdi. Irraa beekama bar wallaahi irraa beekama. Walumaa galatti carraa qabdi mucayyoon mucaa namni meeqa itti gororaatiin itti bololaatiin ture dhaqxee xabbaste ka mucattiin miira keessa jira innummaanuu bar bishaan yaa'aa buleema abbaan irree waraabbata jedhame. Dingilii fudhatte jechuun dandeetta. Akka itti maramte agartu mucattiin akka itti bobaa isaa jaloo gaa miira keessa jirti bar. Ibsallee ani hanga tokko ibsaanuu mataa isaatiin miira keessa jira. Takkaa mataa kana qaqqabatee jira shuf. Miira keessa jira dhugaa rabbi. Walirraa deemu immoo jarri sirriitti walirraa deeman. Mucattiin dabbaa qabdi bar. Maashaallah. Akkatti walirraa. Maakiin iyyuu malee bar waa tokko. Wandaan nagartu. Qabsoottuun teenna. Kaleessa qabsoodha amma waa'ee maqaan qabsoo sun eessa tareedhaa baran erga gaafa yoo waa'ee jaalaa seentetti guyyuma tokko waa'ee Oromoo tiraan dubbattu bar. Waalaikum salaam. Warra ol seera gara raayyaa. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ila. Congratulations Bali. Abduu see malee amma wanni isii horatu hin jiru. Baga gammadan. Ati Harargee jedhami. Eeyyeen. Ibsaan fuudhuu kanaa itti gammadde ati garuu. Ittiin gammadee yoo fuudhes. Aywa bar maakii teessan inni akka Oromootitti akka Muslimaatillee intala gaariidhaa jibbesii hin qabnu nu ijoolleen. Wallaahi dhuguma jette kana akkatti gadi qabii dubbadhu. Wallaahi billaahi ittiin kakadda. Hin feetu dhiirartii tokko. Dirqama hin fadhu odoon hin jenne maaliif ani Harargumaan jaalladha maaliif amala isaan beekaa aadaa isaan beekaa sanumaaf waan ta'eef Hararguma tiyyaan jaalladha. Oika amalli ijoollee arsiitiif Harargee tokko miti. Namni nama eegatee maal jala? Nuti hanga as keessa jirru kun amma isin ganda takka yoo taatan amalli keessan takka. Na tokko miti garuu iyyuu isin ijoollee amma nu shamarran Harargee garuu fuudhuun jaalanna bakka takkatti jibbine malee. Maal irraa jibbitan? Yaa wanti irraa jibbinu jarri yoo achi haaranillee umar gannamaan jiranii haadha maali haadha keetti akkas jedhanii turanii namni wayii mucaa wayii Harargee keessa ture. Isin eddaa ijoolleen Harargee ture iyyumatti nama rabsiti jedhan. Atuuftanillee dhiifta waan akkasiisan ijoolleen arsii amma shamarra arsii waan akkasiin jettu dhiira abbaa mana isiitiin dhiisitti bakka. Amma mee miidiyaa kanarra walumaan jirra yoo dhuguma san yoo hinne dhalaan Harargee fi
dhalaan arsiitii fi dhalaa meetamiitu asirraa haratee itti nama narrabsine yoo gama dhugaa sanii garagal miidiyaa kanarratti hundinuu normaal baalageedha. Islamii nama tokko jettee ta'e ammoo ibsaan fuudhis obboleessa keenya alhamdulillahi rabbil alamin shukruma rabbi hireetuun walii nama qooda malee yoo waliin fuunes mirga qaba kaa fuudhus mirga qaba fuudhuu baatus mirga qaba maaliif jedhe rabbiitu waliin qoodin rabbii waan rabbiin fide ilma namaati fiden jedhinaame. Amma nuti wanni irraa haasa'uu dhufne dhageeffadha. Takkitti dhageeffadha. Wanni nu irraa haasa'uu jirru amma laal waa'ee Harargee fi waa'ee Arsii osoo hin taane ibsaa fi micattiin tun walirraa deeman moo walirraa hin deemanii? Walirraa deeman maashaallah. Okay, amma maakii dabalatuu qaba moo dhiisuu qaba jettanii ati lammaffaa. Maayikii moo? Nuti asirraa sii galee dhalaan Harargee akka feete taatus takka gowwaa malee odoo duune waan namni nu dura quba sussuuqe inuma hin feenu. Maayikiin amma asirratti baalagee maarree minaamin jettan tunu sila inni fuudhe wallaahi hin heerumtu. Ati yoo amma lammaffaa itti heerumsa amma yoo maakiin akka isaa ta'ee lammaffaa itti heerumuu baatte isatti. Hin heerumu. Maa argatteetti bar mucaan. Maaliif itti heeruma tokkicha mucaan mucaa ajaa'ibaatti ergata qabaa bar. Maal naa godha boonaatii Shari'aan haga furii ayyamaa bar. Shari'aan haga furii ayyamaa bar. Galee. Afur yoo hayyamallee ani maal narraa dhabee yoo nani hanqina qabaadde haanarratti deemee afurii miti 14 hafuudhu ni hayyamaaf. Anumaa bakka takka bakka hin hayyamuun akkasan. Congratulations jedhamee takkitti afaan Ingiliffaatiin bakka ibsiyee. Maashaallah jeetiif hin jira bara afaan Oromootiin hin jiru. Okay. Baga fuudhee garuu ammallee nillee hin fuune. Tana miti tana caaltu baalee keessatti tana caaltu haa fuudhu Harargeen Harargee dhalaan Harargee